Waajjirri hojii gaggeessaa magaalaa Dirree Dhawaa haala sassaabbii galii mana qopheessaa ilaalchisuun marii qaamolee gahee waliin taasiseeti jira. Waajjirichi haala sassaabbii galii kana ilaalchisee qaamolee gahee waliin ta'uun marii kan taasise yoo ta'u, waltajjii kana haasawaan kan banan itti gaafatamaan waajjira hojii gaggeessaa magaalaa Dirree Dhawaa Injiinar Jamaal Ibraahim karoora akka waajjiraatti karoorfame galmaan ga'uudhaaf raawwii ji'oottan dabranii ilaaluun murteessaa ta'uu erga eeranii booda marii kanarraa galteen hojii fuulduraa ni argamas jedhaniiti jiran. አስተዳደሩ ከሚፈልገው ልማት በፍጥነት ለመጨረስና ወደሚፈልገው ደረጃ ለመድረስ ገቢ ወሳኝነት ስላለው hojiilee misoomaa kan hojjetamuudhaaf bu'uura kan ta'e galii mana qopheessaa haalli sassaabbii maal fakkaata kan jedhu laaluun murteessaadha. Haala qabatamaa jiru waliin deemuun dirqama ta'a. Bulchiinsi misooma hojjetaa jiru saffisaan akka hojjetuuf galma barbaadamee gahuudhaaf haala adda ta'een hojjechuutu nurraa eegama. Karoorri nuti karoorfannes kan bara kanaa qarshii biiliyoona 1 walitti qabudha. Kaayyoon marii kanaatis hojiilee walakkaa waggaa bara kanaatti hojjetaman gamaagamuu fi hanqinoota mudachaa turan furuun kallattii fuula duraa kaayuu akka ta'e kan ibsan immoo waajjira hojii gaggeessaa magaalaa Dirree Dhawaatti itti gaafatamaa misooma magaalaa obbo Ibsaa Ammii yoo ta'an dhimmi galii mana qopheessaa dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaaduu fi qindoomina barbaaduudhas jechuun ibsaniiti jiran. Kaayyoon waltajjii kanaa duraan dursee galiin akka biyyoolessaatti keessaa akka magaalaa keenyatti galiin mazgajaa beetii jaamu kanarratti mana qopheessaa kanarratti hedduu xiyyeeffannaa kan itti kennamne kanaafuu xiyyeeffannaan akkamitti kenname akkamitti hojii kanarratti bakkaan galmaan gahuu dandeenya. Keessaa karoora bara 2016 qabanne kana karoora ammayyeessaa fi dinqeessaa ta'e qabanne kana jechuun kan nuyi barbaadeef bara 2015 irratti miliyoona 500 achiif goonee jira. Kanaafuu miliyoona 500 eegaa achiif gooruu dandeenye maaliif bara 2016 kanarratti biliyoona takka qabu waggaa takkatti biliyoona takka sassaabuu akka hin dadhabna potenshaala ni qabna kajoon potenshaala keenya ilaallee san karoorfanne akkasumas hudhaalee takka takka keessaa araddaarratti haalli mijaa'uu dhabuu kana wajjin hundi araddaan yaada kaasanii yaada sana irratti irraa walii galee keessaa ammas manni biiroon koonistirakshinii guutuutti taarifa san karaa hojiitti jijjiiruu dhabuu kana kanaatu hanqina akka hudduu galii keenya parsantaa 84 gahu kan godhe malee humnaa fi dandeettii sassaabuun akka bulchiinsaatti akka jiru kan agarree jechuudha. Dhaabbilee itti waamamni isaanii waajjira hojii gaggeessaa magaalaatiif ta'e bakka bu'uun kan argaman namootni yaada nuuf kennan akka jedhanittis hanqinoota raawwii ji'oottan dabran irratti nu mudachaa ture furuun gara fuulduraatti raawwii fooyya'aadhaaf ni hojjanna jechuun yaada isaanii ibsaniiti jiran. Galii kana wajjin wal qabatee akka bulchiinsa biyyaatti toora biliyoona takka olii qabuuf karoorfatee nama waajjirri adda addaa gahee isaa fudhatee karoora isaatis karoorfatee raawwii isaatis fidee asitti argama. Nutis akka aanaa keenyaatti toora miliyoona namaa fi 800 kan karoorfame garuu amma raawwiin keenya toora 72 fi 205 waliin qabamee jira. Keessaafuu taarifa haaree ba'ee jijjiiramee kana wajjin wal qabateeti. Isaan saniin madaalanii karoora kun gabbee. Kana wajjin wal qabatee wanni takka gufuu nutti mana araddaa bara 2016 kan kafalchiisuu wajjin wal qabee galii sassaabuu wajjin wal qabatee yeroodhaaf dhaabbatee ture. Haaromsuus kafalchiisuu wajjinis wal qabatee dhaabbatee jira. Kana jechuun manni araddaadha kan bulchiinsaa kan mootummaan manni araddaa kun isaa malee baay'eedha kan jiru nuti aanaa keenya keessa. Kana wajjin wal qabatee taarifa amma jiru gizee ilaalle dhugaa karoora san kan madaalu ta'u karoora kana wajjin wal qabatee ammas wantoota qabeenya keenya naannoo keenyaa wajjin wal qabatee jiru haalaan keessa gadi fageenyaan gadi ilaaluu wal qabatee hanqinni nu bira jirus ni jira. Galii kana wajjinis muuxannoo wal qixa qabaachuu dhabuudha wajjin. Quuqamaan hojjechuu wajjinis wal qabatee rakkinni jiru ni jira. Ogeessi kana hojjetus hubannoo fi leenjileen garaagaraa gahaa kan namuu dhabuu isaatii fi lammadammas wantoonni sila gabboonii hojjetan keessa amma wantoota akka galii hojii wal qabatee kan jiru kan sila galii nuufitu warra akka fakkeenyaaf amma mana yeroo haaromsan namni gizee meeshaa fidee gannaqu fakkeenyaaf ashawwaa gannaquun haa ta'u dhahaa gannaquun haa ta'u wanni san nuti agarreetuma bira dabarra malee nuti galii irraa akka galii sassaabamu beenu kunis ni jira. Lammadammas manni amma akka haaromfamu nuti fi aanaa sadii hojii wal qabatee kallattiin amma kaa'amee ni jira. Yeroo amma kana gabbuuneeti jechuudha. Hedduu galii
akkam heddummaatee parsantii hamma jiru kana kara 60 kara 70 ol guddisuudhaaf karoora ni qabna nuti akka hooggansaatti quuqamaa hojjechuudhaaf ni qabna. Waltajjicha irratti yaadotaa fi gaaffileen garaagaraa ka'anii mariin bal'aan erga irratti taasifamee booda karoora waggaa kanaaf qabame qixa kaayameen galmaan ga'uuf namuu gahee isaa akka bahatus kallattiin kaayameeti jira.